ija korrattan hararge lilcha himma afaan tokko haasoftanii walii galuu dandeessu. Maaliif waa'ee nama tokkodha kan isaan haasa'aa jiran mul'isayyuu dubartii garaatti baattu dubartii nama gaddisiisu akka malee kan garaa nama yaattu waa'ee ishee kan isaan haasa'aa jiran adaadaa. Hundumtu kuftee duute ciistes kaatis kuftee duute isa jedhe gurra kee keessaa iyya. Har'a garuu siinan bara isheetiin nan bira. Waa'ee amma sitti boo'uu miti bara boo'ichi wanta utuu boo'uu ta'eeti boonyee wal boosisna fira baaqee qabna kottaa galaannee nama beekatti ergine boonyee boosisna boo'utu ta'in immoji boo'icha tokkitti ija kan erginu hundi keessanii sirraati please koppii liinka godhaatii wal qixxeessa sooya asoo waan beekuu qabdu tokko jechuudha waan ati beekuu qabdu tokko jechuudha haadhoo kola liivii kana jala seennee mucaa lalisaa jedhu tokko hannichoonis seenteetti beektee jala sana masaraat kunis jala turte namichoon kun dhugaa rabbii nama daa'imni jalaa du'e yookiin immoo nama duudeen tokko jalaa cabeen fakkaatu jechuudha. Unkaan boo'uu dhiisi. Nama noormaalii ta'eesa. Nama noormaalii ta'edha kan inni taa'eesaa jiru. Nama namni jalaa du'e iyyuu fakkaatu. Masaraat kun maaliif akkas godha? Maaliif akkasitti bajanan mucayyoo kana gadi buusi jettee mucaadhaan naas faraaraas jechuudha. Masaraat kun anaan jechuudha. Liiviirra nagalchaa jiree piliis jiree kooment seeshinii oomeeqa barreessee na seense mucaa sun anaan jechuudha. Namni jalaa du'e dhiisi nama milmoon tokko jalaa cabellee hin fakkaatu namni sun. Namni jalaa du'e namni dhuguma daa'imni jalaa bade kanaa miti nu hin beekna gaafa maatiin keenya nu jalaa du'an. Kanaafiyyuu namichoon kun information gaa ijoolleen qaban amma injirti mucayyoon keetii leeqaa jedhamtu tokkos biyya Saudi Arabiyaa injirti isheenis information gaa keessaa qabdi waan ta'eef isheenillee hirra ga'uu dandeessu. Dhugummaan jiru garuu dubbii kana gara gandaatti deebisanii mucayyoon kun jimma si wakkaltu shawaa si wakkaltu wallagga si wakkaltu eenyumaan iyyuu bakka muktu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo balaaleffachuu qabna waa'ee kanarratti. Bormana koo ga'uu isaa maayiniin gollaalan mana kee dhufuu isaa maayiniin beekan kanaafiyyuu bormataa keenya irra dhufee ta'a waan ta'eef falmachuu qabna waan kanarratti dirqama gadi buunee hunduma isaayyuu waan jiru kana herra geenye dubbii kana erga isaan gaddummaatti gad deebisaniiti dhaga'ee ture mubaareek musammaa sundi keenyaaf isheen kun waa wallaggaa taateef inni gara ganda isaarra gore waan ta'eef isinillee jabaattanii dubbii kana gaddummaa keessaa baasaa firee gandummaa uumaa tokko iyyuu qaban Oromoodha tokko akka jetti garuu immoo mucayyoon sun waan isheen intala biyya isaa taateef irra gore gargaaruu hin barbaanne inni. Sunaa ta'u kunis haa ta'u rakkoon qabu garuu dhugaan mucaa kana ba'uu qaba dirqama. Reef isheen gara rakkoon qabu ani miindaa ji'a tokko yooni dhiiseef rakkoon qabu obboleetti koo kanaaf jechuudha. Maaliif dhaggeeffadhu isheen awwaalamtuun siifoo na dhaggeeffadhu lawaa tokko waan ani isa guddaa akkan irraa haasa'u kan na godhe inni guddaan tokko dubbiin amma kan ajjeestee jimmaa kan duutee wallaggaa jedhanii haasa'u iddoo waa'eetti maaliif bakka gadi ba'ee haasa'e tokkoffaa ijoollee macca nuun nama tokko nuun maatii tokko Oromoon akka Oromootti jechaadha. Garuu kan lalisamaa jiru kan garaa nama nyaataa jiru mucaa ishee duute kanatu hin ta'ini hololli mucaa ishee kana gandummaa jala dhokataafii jira. Kanaaf addaggeen eenyumaan iyyuu ajjeesa dudduuban deebifu beektaa. Kanaaf hidheen gadi ba'e. Kanarraan kanaaf immoo Mubaarak Musammaan qobaasaa tokkitti yoonni har'an tala kana gargaaruu didee inni ijoollee jimmaas haa ta'u jimmaan ay wakkala. Mubaarak kan inni iddoo isaa taa'uu qabu kan inni haasa'uu qabu waa'ee Mubaarak irraa malee waa'ee jimmaa irraa miti. Jimmi biyya guddaa saba guddaa. Inni Mubaarak saba jimmaa sabaaf nama dhuunfaa waliin fidina an sooyyeedha an dhalattu wallaggaa. Bakka bu'uu hin danda'u. Gaariitiin taanaan nan danda'a. Gadheetiin garuu miti. Nameenya isaati bakka filatee gargaara galagalaati of ijaaraati gargaara saba keessatti. Lakkii namummaatiin immoo gargaara yookiin immoo misunderstanding gootan yookiin haasaa waliin hubanne sigalee wal hubachuu dhiisuunis waan abbaraadha beektu wal hubachuu dhiisuunis immoo taanaan gadi taa'amee haasa'amuun hin danda'ama jechaadha akka gootti. Kanaaf dheni mansiin maalaa softee isinoo maalaa softanii Mubaarakii wajjin isa kana. Kanarra kan ife garuu waa'ee saboota gurguddaa kana kaa'aa lafa waa'ee mucaa ishee duutee fi waa'ee ishee shakkamtu kana haasa'a. Mucaa ishee duute akkamitti gashanna kana. Indagamii immoo isiniyyuu wal araarama. Haannaa fi Masii fi Siifoon haasaan keessa Siifoo fi Haannaan wal fakkaataa isaan keessa. Masiin immoo tasuma tasa isinirraa faallaadha kan isheen jirtu.
Walduukaa dhaabbadha. Walduukaa haasaati afaan tokkoon keessaanii asii miti. Keessaan haasaati walduukaa dhaabbadha. Wal utubaati. Kan isin wal utubdanii wal jalan dhaabbanne anillee ni kaan isin irraa gallaachaa. Mucaan kan duute foon keessan, haadhoo keessan, haadha keessan. Isheef na'uu qabdusi. Isheef gadduu qabdusi. Maatiin at least beeka biyya san. Sireetii dhuftan. Siree eessa akka ta'e hin beeku. Sirriitti siree beeka. Sirriitti jaa. Sinii galee baadiyyaa. Maatiin sooshaal miidiyaa kan hin arganta. Borganama garuu namni fuudhee dhaqee gadi buusee kunoo akkas odeessaa jiru. Intala keessan ni namatu hojjeese. Harka namaatti duute. Ijoolleen keessan immoo kana haasa'aa jiru. Isinitti nama kolfaan hin gadhiin isin mataan keessan iyyuu jechaadha. Dhimma ati namicha utubduuf hin qabdu. Namichi maaliif afaan lama dubbate? Isinoo haadhoo garaa tokkooti. Isheetti waan ni dubbate, sitti dubbate isa sobduudha jechaadha. Namichi kun sobaadha jechaadha. Isinii galee Mubaarak caala namicha kanatti xiyyeeffannaa godha. Namichi kun maaliif akka dhugatu barbaada? Isattoo afaaniif funyaanii utuu isheen hoomacha baastuun bira ga'e jedhe siniin booda duutiin bira ga'e jedhe maaliif afaan lama dubbachuu barbaachisa? Maaliif garaagara sin qoode? Afaan lamaa isaanii. Maaliif garaagara sin qoode? That means there is something. Waan hin gaddine dha meesejiitiin barreessaa turan. Maaliif waan inni argerraa waan dhagaan irraati. Sab waan arge barreessa malee namarratti duula banamne. Indoom namicha kanaaf kan gaddamuuf tole. Jaalateenya dhaggeeffachaa ture. Liiviin taa'ee dhageenya waan ta'eef. Yaa nuun hin gashannaa. Minum chiggara illa'u. Hin boosna nu harkaa fuudhaa. Eenyutti ilaannu hin gashina kun ijoolleen asirra jiru. Birri muraasadha kun namni tokko namni lama qofaasa kan gochuu danda'udha. Haasaa miti. Reeffamuu kan gashu biyyaatti barreeffameera taanaan wucci guddaa'eeti hin baasitti barreeffamu. Kana dubbiin qorannoon reeffamu sirrii haa ta'u sin ta'inis biyyatti geessamee qoratamuu hin danda'amu. Iddasiyoo what the next ejjennoon nambaraamu maalidha? Gara kamirra kan jiru agartani kan isin wal ijaartanii waliin haasofne orman kadhatiina ormi isiniin haasa'u jechaadha. Isa kana kan inni isiniin jechaa ture isinuu wal faalleessaa jirtu akkamitti ormi isinii dirmata? Masi si maaliif akkasidha? Hanna Tino maaliifidha kan inni akkasidhu wal gaafattaniittu wal duukaa softaniittu si gaaffiidha kun. Sooyyee takka dubbadhu. Please lamayyuu dubbadhu carraansii kenna dhugaa. Dubbachuuf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani mucaa kana siifoodhaan dhiifama isheen gaafadha. Kana inni siifoodhaan gadi buusi waan hin jedhe haadha kee jettee jennaani gadi buusii ittiin hin jedhe malee ani maaf dubbattee miti. Kanaaf dhiifama si gaafadhaa dhookos. Maareera maaliif cal jedha nama sareen jalaa du'eeyyuu fakkaatu maal abbaasaaf hin baasu jedheera sin kaadu kanas taana garuu immoo bifa haarii keessa galeen dubbadha yeroo sana dubbachuun qabas immoo ani kan hin dubbanne eenyu naa dubbata gaafa miira haarii keessa seentu immoo kana dhiisi kana caalaayyuu hin dubbatta yoo siif galee jechuudha. Kanaaf yoosii danda'ame takkaa ishee masii yoosiif danda'ame jechuudha dhugaaf jedhiiti dhugaan qallattu malee hin cittu jedhama waan ta'eef namni sodaachisaa jiru ta'es dhugummaa jiru baasii dubbadhu. Kanaafiyyuu obboleettiin keenya kun gargaaramtu dhalattuu naannoo keenyaatti dhalattuu biyya keenyaatti gandatti galaa hin jiru amma nuti akka namummaa tokko taasaa jira garuu immoo akka haadhoo kootti na dhukkuba waan ta'eef namni sodaachisaa jiru ta'e seeraan ifa baasiiti ofirraa dubbadhu waan tokko hin sodaatini dhugaa haadhoo keetii baasi. Eessa jirti masii? Dhugaaf dhaabbadhu. Mas eessa jirtati? Ani sinumatti dhiyoon jira sewwan ani chaarjaama keessa jira Dubaay. Kana maalidha eenyudha kan sodaachisu haadhoo koo? Okay, Dubaay keessa teessee maal sodaata? Biyya yoo jiraate biyya seera keessa qabeessa keessa jirta maal taate? Chaarjaa keessa jira. Ani nam tokko namni sodaachisu jiru waanuma dhagee dubbaddirraa kana fe waa biraa nam tokko nam sodaachisu jiru. Har'as ta'ee boris ta'ee haqa obboleettii kootee immoo yoomiyyuu ta'ee nan dubbatti hin deemu. Kan inni natti dubbatirraan kanaaf immoo kan biraan dubbanni dhugaa dubbachuu jechuudha. Gaaffii gaafattuun qabda haana masiiti. Gaaffiin gaafadhuun qabu waan isheen jechuun gaafa sana isheetu jala ture siigalee baay'inaan oduu kanan jechuun waa tokko kanan dhagee lammata immoo sagalee achirraa bu'eellee yuutuub irra gadhiifamellee tokko dhagayeera siigalee. Kanarra dhaabadhee isheedhaan bilbila sana ergii jedheeti kanan isa gaafadhe jechuudha. Bilbila sana ergee dheetan gaafadhu. Anaan akkana naan jedhen lubbuun keessaan baane hoomachitti jira naan jedhe. Itti jira jechuun akka afaan isaaniitti hoomachitti jira ganaa kan inni naan jedhe ambulaansiin otoo inni bira hin ga'iin barisatu bira ga'e. Gaafa ambulaansiin bira ga'u immoo silkii bilbilee immoo
kaa'eeti silkii bilbilee bira kaa'eeti achirraa baqate si galee. Gaafa oomacha faanii bahu biran jiraa jedhe gara. Oomacha faanii bahaa jira jechuun ishiin ganaa lubbuudhaan jirti. Si galee laaftee aartuyyuu malee oomachi ganaa akka faanii bahaa jiru kan inni natti hime jechuudha. Isaa booda gaafa ambulaansiin dhufee bira ga'ummoo lubbuun keessaa baheeraadha si galee. Inni bira ga'ee kan ambulaansii waamee gana lubbuun keessa jiraayyuuti kan inni waame mitiire sirumayyuu jechuudha. Kanaan afaan isaarraa kana dhagee jechuudha. Bilbileetiin atti kan inni sagalee garuu naan qabu ani dhugaa masaa. Sagalee naa qabuudhaaf fedhiin qabu sagalee naan qabu yoo sagalee naa qabes magariiba booda si bilbilaa naan jedha. Yookaan maali naan jedha. Sagalee si qaba haan masi. Yoo ani gaafadhu si warra. Fiidiyoo naa darbu. Shakkii jiru natti miyyoo jedhe. Waan inni sagalee qabu waa'ee mammaalla gaarii ishee biyya galuurraan kan hafe waa bira natti. Mube mana Mubaarakitti immoo ko akka intalitti isheen sun itti akka isheen duute kan itti hime godhee dubbate ooti maalidha adoonno. Maatiin isaan obbolaan mataa isaanii gati akka waliin galletti iyyuu afaan isaanii faalleesseera beektaa. Yaa inni garuu mana bubeetti maal jedhee ishee intalitti ishee sana tuutti bilbileetti akka jedhetti laayivii irratti dubbateera. Tena ela akka dubbatetti inni jecha gaafa mana Mubaarakitti dubbate har'a mataasaa hin dubbanne beeki. Gaafa mana Mubaarakitti dubbateef inni har'a dubbate mataasaa adda addadha. Namni gaafa sana jiraateef namni irraa aggeeffate yoo jiraate adda addadha jecha inni gaafa dubbate. Har'a maali? Akka hoomacha afaanii fi funyaaniin hoomacha afaanii bahe hin dubbanne har'a. Gaafa sana garuu dubbateera. Maal jedha mana Mubaarakitti obbolaan kooyyuu duukaa nyaataniiru jedhe. Gaafa nage keessan daawwalee gaafadhu namni duukaa nyaate suni dhukkubsataniiru Amiir jedhe gaafan gaafadhee dhukkubsataniiru ol deebi'aa ture jedhe. Ol deebi'aa ture ooti maaliif hin dubbanne mana Mubaarakitti jedheeni ani keessan wajjin haasee maaliif hin dubbanne mana Mubaarakitti jedhee gaafan gaafadhu ano waan akkasii waanuma fuudhee waan wallaaga qabu wallaaleera waan ta'eef rabbi kiyyaanoo irraanfadhee naan jedhe keessaan dhufee jechuudha. Masi dhiifatama wajjin gaaffii tokko gaafadhu ni sooyi. Gaaficha namas nee jiru iyyuu fakkaatu ani ilaalaan ture mucaan ija babaasee viidiyoodhaan waan hundumaa agarsiisaa ture. Naasu haadha manaa dhiisiitti saree waan jalaa du'een fakkaatu namichi. Masi ati duratti jechuudha. Masi takkaa ganama yeroon ani daawwaleef ganama bari ani hirrabne halkan sana guutuu an erga dhagaye hirrafne silkiin kuni kan eenyuti jennaan kan Samiiraati jedhanii naa kennan. Kan Samiiraati poolisii harka jira silkiin kuni jennaani maali poolisiin akkamittiin silkii Samiiraa qabata jedhee dhuguma poolisii dhaseen silkii kallachatti daawwale. Silkiin sun hin hojjetu. Daawwale hin hojjetu. Ammas deebisee buufa gootu daawwale silkii kamisii daawwale fidee dheen silkii kanuma natti kenne. Gaafa Dhalataa dheessaadhanni. Dhalataa dheessaadhan. Jimmadha gurbichi. Intala sanaa wajjin waliin firaadha. Mucaashee ajjeestee damtee wajjin. Ishee shakkamte wajjin. Achi yeroon daawwatu jechuudha yeroo nu liivii irratti taphannu takka masi yeroo nu liivii irratti taphannu takka maal akka jette beektaati masi maal akka jette beektaati duratti yeroo nu liivii irratti eenyu gon aannichoo yaada wayisiif kaastee beettee mucaan akkas jedhe jettee yaada siif ati maal jetteeni mucaan sun naannoo sana iyyuu hin jiru inni bira iyyuu hin jiru akkamiin akka isheen duute iyyuu hin beeku bilbilamee fi dhufe jedhamaa jira jettee bara. Maarree ni yaada yeroo kana jette duratti. Hoomacha afaan funyaanii bahee jira bira hin jiru jedhe. Annas mata satti meera bira hin jiru jedhe. Masi gaaffii tokko sii qaban siif. Ati jecha ijoolleen kun maatii kee nama maatii kee miti. Warri kan maatii koo maatii kee namni ati wal quban qabdanii jechuun wal duukaan haasofne waan isheen akkamitti akka isheen duute wal duukaan haasofne akkamittiinoo isaanii hojii walii galuu dhiise faallaas ni deemte. Ani faannaa wajjin wal faana haasofne akkuma haannaan himte akkuma jechuun ani faannaa dhageenya adda adda akkuma haannaan dubbata haannaan akkas jedhe naan jette naan garuu akkas naan jedhe beeki. Ani faannaa adda akkuma dhagaanis ammas dhugaa dubbachuuf jechuudha obboleetti koo yoo haa taatu iyyuu malee waan hin dhagairraan kana fi duubatti deebi'ee waan biraas ittiin sobu. Akkas taanaan isiin akkas jedhe mini soobadhaan malee siin akkas jedhe anaan isheen waan jedheera siin kan jedheera naan kan jedheera taanaani kana nuun jedhe jettanii yoo kan walii keessanii odeessitanii dhiistanoo hin wayyuudha amma walirratti ka'an. Walirratti ka'uu osoo hin taane ammayyuu ta'ennaan ani isaatiin
Han kootu group irratti waliin haasofnaa jedheera hanan asirraan jirti yuunisi achis deebi'ee malee jechuudha. Kootu achirratti as group walittiin karaa immoo walirraan haasofna dheen biraa bahin ammayyuu karaa immoo jechuudha. Achis eenyu akka ta'e beekunatti erganiinnan achis arte waan baate fanniisee dhufechinas malee ani kootu group hina group irraan haasofna jecha hin gada dubbatteef jecha tara dubbatte immoo tokko miti jedheen barreessee fi beechirrasa. Iddasii yoo dhufee maal siin jedhe? Inni asirraan ijoolleen achisnatti erganiinnan achis nu fedhiiseen isa biraan. Inni irraa bahee jira. Kana sin ajjeesaa sana sin ajjeesaa haqa kee dhoksaa jecha gara deemetti. Kanaaf waraabbachuu kan mataa keeti. Ishee duukaa ishee fi sagalee hin qabu. Viidiyootiin duukaa haasa'u. Siif garuu viidiyootiin si duukaa haasa'aa sagalee sii qaba. Sagalee sinaa qabu. Sagalee akkamina kan inni sii qabu siif. Sagalee kan inni naa qabu keessaa tokko maatiif daawwaltee marrageessee birriin akkamitti reefu ishee ba'a. Eenyu bakka bu'aa kana qofaarraan kan hafe waa biraa sagalee inni naa qabu tokko iyyuu inni hiriyoota isaatti fayyadamaa jira. Maal godhee asfaraadha? Kana kaasa wantoota diiwutii gootan kana kaasa olola gaddaa geggeessaa jirtu waan ta'eef dhugummaan jiru akkasumatti waan ta'eef wantoota diiwutii godhaa jirtan kana hundi keessanuu kaasaa jira achi jala taa'ee dubbachaa jiru. Amma ko gandummaa kan hojjaaraa jiru isaaniidha. Nuun amma waa'ee nama du'ee malee waa'ee gandaarraa isaan jiru. Anamma ganda jalaa du'ee kan nu jalaa du'ee mucaan nu jalaa ganda miti. Ganda akka gandaatti taa'u. Agartee namni yeroo hundaa ilaa dhaggeeffadha waan tokko isinitti himaa wanta sirrii tokko. Namni yeroo hundaa balleessaa guddaa gaafa balleessu maal godha beektu barreessa guddaa gaafa balleessu waan guddaa tokko jala dhaqee dhokata. Amma namichi kun maal godha beektu ganda jala dhokateera dhaqee. Ijoolleen ganda isaatii baasuu qabu namicha kana jechaadha of jalaati. Ani waan tokko balleessee jennaan gandan bakka bu'uu hin qabu addaggeen ganda isheen bakka buutu tokko iyyuu hin jiru. Gaarii gaafa hojjettee ganda kee miti biyya kee mitiiti biyya lafaa bakka bu'uu dandeessa. Gaafa gadhee hojjette garuu maatii kee bakka buutu bara. Maatii kee bakka bu'uu hin dandeessu. Sigalee kan abbaa isaa qalee kan haadha isaa qalee ganda isaa bakka bu'aa. Namni gaafa boleessa isaa ajjeesu maaliif gandaan ganda jala maal dhokatu? Maa gandan jala dhokate? Namni meeqa abbaa haadha isaa qabxan godhe ajjeesaan jiru? Namni meeqa obbolaan wal qalaan jiranii? Namni meeqa ganda tokko ta'anii haadha manaaf abbaan mana qalanii asiidii walitti dhalaasaa? Maa ganda jala dhokanne jarri kun? Ganda jala kan isaan of gashanii qaxxataa hundi isaanii itti gaafatamummaa fudhatu. Kanaaf ijoolleen akka gandaatti ol ijaartanii jirtan wallaggas taatanii haa ta'u jimmas jettanii haa ta'u jalaaf baasaatii namummaatiin dhaabbadha. Anamma inni guddaan akka macaatti taanaan nuun tokkodha. Isinii galee har'a geessanii ganda olii gadi kukkutti miti. Kun agartanii akka mucaan hin gargaaramne du'a meeqaffa akka isheen duututti sirriitti irratti hojjetamedha kun jechaadha. Dhuguma immoo namoonni gargaaruu hin barbaanne yoo ta'e akka gandaatti yoo ta'e immoo ganda isaa sana gargaar ofiiyyuu bakka bochaadha namni sun. Mubaarak Musammaatiin waa'ee isaa haasoftu taanaan waa'ee Jimmaa haasoftu waa'ee Mubaarak Musammaa tokkitti ishee rakkattiin kaasaa daasaa. Mubaarak jedhaati gadi ba'aasaa. Jimma miti waa'ee mucaa kana haasoftu taanaan namoonni duwiti gootanis akka gandaatti hin godhina. An utuun ta'eedhaati ana. Har'a koo utuu haadha ishee taataniiti utuu abbaa mucaa kanaa taataniiti utuu warra lubbuutiin taa'ee biyya warra gaxarii keessa jiratuun taataniiti iji isaanii akka dheebotetti akka wal beela'anitti dhaban bara. Har'a garuu isini asii obboleetti ishee tokko wajjin haasa'u asii ishee tokko wajjin haasa'u. Maal caccabsee sin bitaa yeroo namichi. Dubbiin kun sagalee dhugaa dubbachuuf taanaan dhimma gandaa hin ilaallatu. Ganda hundayyuu ilaallata. Ganda kamiyyuu ilaallata. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይመለከታል። ይሄ ስለዚህ ነው እያወራው ያለው ከቅድም ጀምሮ እንዲገባ ያደረገኝ ማንኛውም ነው ሂዩማኒቲ ይመለከተኛል ያለው ሰው በሙሉ ነው የሚመለከተው እንጂ ስለ አንድ እንትና አሁን እኮ የሆነ ብሔር ስር ሄደው የተደበቁት የሆነ ክልል ስር ክልሉ እንዲደብቃቸው ነው